garasitti imaluu fi kanaaf jaalawwan muraasni OMN keessatti dhageettii qaban har'a gara biyyattiitti imalanii jiru. Kun immoo haala si'aayinaatiin uummata keessatti eegamaa jira. Kana malees immoo gargaarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif jalqabe bifa gammachiisaa fi haala addaatiin keessumattuu baha Oromiyaatti haala addaatiin funaanamaa jira. Kanarrattis marii keenya geggeessina Badrii waan harkaa qabdu itti daddabala marii keenya keessumattuu jalqaba irratti immoo haala akkamtumsi OMN fi uummanni Oromoo geggeessaa jiru maalidha? Magaalota baha Oromiyaatti maaltu godhamaa jira? Kun baha Oromiyaa qofatti miti guutuu Oromiyaatti jalqabuuf deema. Tolefantaalee akkuma tuuqaaste ayyaanni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kun biyya keessatti bifa ho'aadhaan geggeeffamaa jira. Meesaniin dura Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii bu'aa bayii akkamii keessa dabre isa jedhu daawwattoota keenya yaadachiisnaa jechuudha. Akkuma beekamu bara 2014 bitootessa tokko bara 2014 Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii biyya Ameerikaa kaabaa magaalaa Minnesota galma Yuunivarsiitii Minnesota keessatti bitootessa tokko bara 2014 sirnaan banamee hojii isatti seenee jechuudha. Sirna kana irratti keessummoonni argamanii haasaa godhan ture gaafasanii yoo yaadanna ta'e nuti hundi keenya gaafasan daawwattoota turre irrammoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii keessaa hojjetaa jiran nu malee achirratti dhaamsota jajjaboo dabrantu ture. Fantaalee kanarrallee sammuu keenya keessaan haqamin addatti haasaa Sheekh Ahmad Abdulqaadir Kanadarraa keessummaa achitti argaman dhaqan waan jedhan qabanii jechuudha. Dubbii dubbatan keessatti Sheekh Ahmad waan hojjettan keessatti rabbi sodaadhaa jedhan. Hedduu tokko waan haga ammatti an akkan kallattiidhaan waan hojjedhu na dirqisiise yookaan hamilee natti godhe keessaa waan hojjettan keessatti rabbi sodaadhaa, cubbuun hojjetinaa, dharan dubbatinaa kan jiru kaasanii jechuudha. Dhugumatti gorsi gaafasanii waltajjii seena qabeessa san irratti Sheekh Ahmad Abdulqaadir kaasan haragaa irraan tanaa namoota hedduuf gorsa tahee jira. Dhaamsi an qabu hooggana olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi miseensa boordii akkasuma hojjettoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hundaaf wanni dhaabuu barbaadu akka uummata Kaalgariitti dalagaan teessan dalagaa jabdu wanni isin dhaamnu waan dalaydan keessatti waan dubbattan keessatti rabbi sodaadhaa. Lammaffaa cubbuun dalagina. Lammaffaa cubbuun dalagina. Sadaffaa daran dubbatina. Yoo kana gootan akka Haji Alii walii baanu waan rabbi isiniin balleessu taati. Hagara galatooma dhugaa isiniin boona barakaa taha baga gammannee baga gammaddan isin hundi keessanuu. Kana qofaa miti Daareektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii obbo Johar Muhammad haasaa gabaabaa waltajjii sanirratti dubbataniin yoo yaadatta ta'e Oromiyaa qilleensa Oromiyaa olaantummaa alagaan Oromiyaa irratti qabdu ni cabsina. Kana cabsuuf immoo hin rafne halkan tokkollee rafne jennee hin rafne olaantummaa alagaan Oromiyaa irratti qabdu karaa miidiyaatiin cabsine jedhanii jechuudha. Qilleensa Oromiyaa bilisomsine jedhanii hamileen gaachitti argame fantaalee ilaalta ta'e Johar Muhammad gaafasan hamilummaan isaan ittiin yeroo san waan kana dubbatanuu kan nama ajaa'ibuu gaagguuf duba deebinee yaadannu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waan kana yaadanna. Kana qofaa miti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii battalumaa hojiitti seenan mootummaan hedduu rifate jechuudha. Mootummaan maallaqa guddaa dhangalaasee miidiyaan kun akka saatilaayit irratti yookaan immoo uummata bira hin geenye maallaqa guddaa dhangalaasee fantaalee ukkaamsaa jira. Yoo xiqqaate yeroo 27 ol Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qilleensa irraa bu'uudhaan daadarkaa hedduu keessa dabre jechuu dandeenya. Egaa miidiyaan kun irraa akkuma argaa jirtu dhawaatan bu'aa bayii hedduun keessa dabree arraan tanagaa mootummaa kaleessa maallaqa irratti dhangalaasee ukkaamsaa yookaan jaam gochaa ture saniin beekamtii argatee handhuura Oromiyaa Finfinneetti galee jira. Egaa Badri akkuma kaasta kana qofaa miti keessumattuu qabsoon uummanni Oromoodhaa karaa miidiyaa walabaa argachuudhaaf waggoota dheeraadhaaf taasise hedduudha. Isaan keessaa jalqabarraa akka fakkeenyatti kaasuudhaaf fakkeenyaaf waa'ee maxxansa gaazexaa walabarraa kaanee jalqabnee uummanni Oromoodhaa yeroo hedduudhaaf yaalii garaagaraa taasisee jira. Kana keessatti egaa akaakuleen miidiyaa hedduutu jira. San keessaa OMN akka jaarmiyaa jalqabatti jaarmiyaa sagalee uummata Oromoo dhugaa ta'uudhaan dhugaa uummata Oromoo ol baasuudhaan
qabsaa ture kana keessatti shoora guddaa taphachuudhaan har'a qabsoo waggaa afurii booda OMN akkuma kaleessa warri biraa abjuutti fakkaatuun abjuun sun dhugoomee handhuura biyyattii magaalaa Finfinneetti waajjira isaa banate. Kun immoo gammachuu Oromoota qofa osoo hin taane gammachuu sabaa fi sablammoota biyyattii Itoophiyaa guutuu ta'uu qaba jenna. Maaliif egaa biyyattii gara sirna cimsa dimokiraasiitti ceesisuudhaaf warroota qabsaan keessa tokko miidiyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hangafummaa laalama. Kana keessatti immoo shoorri daayireekteriin OMN Jawaar Mohaammed taphate adda ta'u. Namni kun immoo amma gara biyyattii maluudhaaf immoo asmaan itti aansuudhaan immoo bu'aa bahiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hoo dubban hedduu fagoo waan ta'eef akkuma tikaaste wayyaaneen mootummaan miidiyaa kana ugguruudhaaf dhugaa miidiyaan kun baasu cabsuudhaaf yaaliin garagaraa goosifamee hanga diishii namni manarra dhaabbatu diigutti dhaqqabamee jira. Sun hundi dabre barri sun hundi jijjiirame seenan jijjiire. Kanuma irratti dabalee fantaalee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kana qofaa miti diishiin buqqifamuuf namoonni isa daawwatan hidhamuu ari'atamuu qofaa miti jechuudha. Miidiyaan kun yeroo duraatiif sadarkaa mana murtiitti dhiyaatee miidiyaa himatame jechuudha. Daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yeroo duraaf mana murtiitti himatame jechuudha. Egaa kun hundi sadarkaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork keessa dabree mee jidduutti gorsaa fi haasaa Jawaar Mohaammed Daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waltajjii seena qabeessa guyyaa jalqabaa irratti dhageessisan san hal tokko daawwattoota keenya yaadachiisnee obbo Abdii Jamaal Daayirektarri keenya yoo nu maal fakkaata. Ammoo gidduu Abdiin haa dhageessisu isa laallee walitti deebina. Ammatti olaantummaa ilmaan naftanyaadhaa gama miidiyaatiin asirratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne har'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa uummata keenya irra qabdu cabe. Bilisomsine qilleensa Oromiyaadhaa bilisomsine bilisummaan tuntuttee gara bilisummaa dachii Oromiyaatitti akka ceetu dirqamni jechuudha. Tole daawwattoota keenya egaa kun gorsa gaafa guyyaa jalqaba Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gad dhaabbatu waltajjii san irratti keessummoonni hirmaatanii fi Daayirektoriin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed dabarsaa turanidha. Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu. 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 Ya rada garre masentu gana nabduri manfutu yokan nalte sanyintatu yokan kote gumbingutu ya rada tira da garre yokan lefonya ne marre ya walala walalitu tibasi ya dembaritu. Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu. Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu. Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu. Ada bajiga ya bashatu dirti gajechu barte firagan sabantatu. Malo ya baye malo ya buko ekta kangarako sitti abdachuko walirratti duuna gallis walumaani jaalalti qixxeedha maali adarani jaarsiloon hin eegu dhimma marrachiisa ambaraana moojii sinna kakachiisa yabaate jarree walitti kaate yabaate dubbititti jabaate Egabe nungala naningal tu sinangal michayo gal mishagar yadi gal mishagari tiyadam
yaa walala walalitu tibbasi yaadeen bariitu 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 yoona suma gadilalu gange madfi kumayati yonsi jedhe duqe maali bookeen illee nama jetti yoomu sigaadu tinolu senne lollaadi injiilu yaa walala walalitu tibbasi yaadeen bariitu Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kiyya sila baranan baatu Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kiyya sila baranan baatu Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kiyya sila baranan baatu Adawasane ya mulatu daksisi sanyi kiyya sila baranan baatu Amma ya marito malo ya marito ke galli fagate nattis korramate Wattu baale buuna kaamiyooni daani beenu shaggar baana kaamiyooni daani nu waddaan hin baanu salphuma dubbiini jarri maal odeessa raadiyooni daani yaa caalii dubbii tanatti ilaali yaa suutee sanyii qallaba goote Egaa benungalla Naningal tu sinangal Michayo gal mishagar Yadi gal mishagari Tiyadamme Egaa benungalla Naningal tu sinangal Michayo gal mishagar Yadi gal mishagari Tiyadamme Egaa Badri Osman ajandaan keenyatti aanu keessumatti yeroo ammaa dhiyaatee jira guyyaan eebba Oromiyaa Miidiyaa Network gaafa hagayya jaha magaalaa galma Finfinneetti asirratti kan qofaa miti tumsi yookaan deeggarsi fi gargaarsi Oromiyaa Miidiyaa Networkiif baha Oromiyaatti keessumattuu magaalawwan akka Beefantalle waa'ee gargaarsaa itti deebina akkuma beekamu ayyaanni Oromiyaa Miidiyaa Network yookaan eebbi Oromiyaa Miidiyaa Network kan bara 2018 Finfinneetti hagayya jaha bara 2018 geggeeffamuuf jiru kun si'aayina guddaan eegamaa jira ummanni 25,000 ol galma miliyoonatti wal argu jedhamee baallamamee jira. Egaa ayyaanni kun koreen dhaabbattee kallattii hedduun irratti hojjetamaa jira. Ayyaana kana wanni adda isa godhu immoo xinxalaa siyaasaaf daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawahar Muhammad irratti argamuuf qophii olaanaa godhaa jiranii. Ayyaanni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaan eebbi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun kan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kaleessa alatti gaggeeffamaa ture itti eebbifamee hayyama argatee golee Oromiyaa hunda keessa naanna'uudhaan rakkoo uummata gaddaaf gammachuu uummata itti gabaasu ta'ee akkuma akkasii amma keessumattuu xiyyeeffannoodhaan uummanni Oromiyaadhaa eebba kanaaf imaltoowwan lixarraa baharraa kaabarraa kibbarraa gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiru. Kana malees egaa keessumattuu qeerroowwan baalirraa arsii jajurraa shaashirraa bakka garagararraa gammachuu simannaa obbo Jawahar Muhammadiitiif miilan hanga imalanii lafa san dhaqqabuutti kan isaan gahaa jiranii. Kana keessatti immoo nageenya biyyattii keessumattuu maaltu eegamuu qaba, haalli nagaa biyyattii maalii, kanarratti immoo mootummaan biyyattiitis hagam akka hojjetaa akka jiru dhagahamaati kan jiru. Kana malees egaa eebba kanarratti immoo tokko kan eegamaa jiru obbo Jawahar Muhammad jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo marri akka hirmaatan affeerran godhamee fi kan jiru. Egaa mariin jaarmiyaa OMN qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu qofa osoo hin taane sirna ce'umsa biyyattiitiif dimokiraasii dhugaa gadhaabuu fi sagalee uummata Oromoo mataa walitti hidhuudhaaf haalatti socho'amaa jirutu jira. Waa hedduutu kan guyyaa sana eegamaa jiru. Kanas uummanni Oromoodhaa si'aayinaan eeggataa jira. Tole galatoomii fantaalle egaa akkuma beekamu dhiheenya kana muummee ministeera Dr. Abiy Ahmad fi Dr. Kabajaa Pireezidaantii Lammaa Magarsaa daawwannaa hojiitiif Ameerikaa dhaqanii hawaasa Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan waliin maratanii jiru. Egaa marii san irratti dhugumatti aangawoonni Itoophiyaa dur yeroo biyya alatti deeman kan isaan simatu buuphaa yookaan killee ajoojtuudhaan darbatamuu ture kan Dr. Abiy Ahmad fi Dr. Lammaa Magarsaa immoo kanarraa addatee jira. Akkuma argite keessattuu hawaasni Oromoo Minisoota seenaa guddaa hojjetanii jiru. Uummanni Oromoo kumootaan lakkaa'amu alaabaan faayamee
waltajjii sanarratti argamuudhaan muummee ministeera gammachuun simatanii jiru seenaa kaleessatis jijjiiranii jiru jechuu dandeenya. Kan addeessa godhummoo walgahii sanirratti yookaan ammoo wal argaa sanirratti Daayireektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi aangawoonni mootummaadhaa wal arguudhaan walitti maramanii miira addaa keessa jala addaan kutu doontaan Badri akkuma ati kaaste gaa simannaan gaafas Dr. Abiyyi fi yookaan muummee ministeeratii fi pirezidaant Dr. Kabajaa Obbo Lammaa Magarsaatiif taasifame waan hedduu nama gammachiisati. Egaa walgahiin kun dura Washington DC fi Los Angeles itti ga'a namoonni akka mufitti kaasaa turanii garuu muumichi muummee ministeera biyyattii Dr. Abiyyi Ahmadii fi Obbo Lammaa Magarsaadhaa gaa isaan bobbaan isaanii guutuu lammiilee Itoophiyaa biyyatti argaman mariisisuu fi kun immoo uummanni Oromoo bal'inaanis ta'e waa hundaan sabaa fi sablammoota biyyattii boru fuula durattis ta'e baatee deemuu akka danda'uuf walgahiin kun kan gaggeeffame. Adda kan isa taasise immoo warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa gaggeeffamuuf adda durummaan aktivistii biyyattii cimaa ta'uudhaan socho'aa kan ture daayireektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Jawaar Mohaammed Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa fi muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed fi kominikeeshinii hojii alaa kan turan Obbo Warqinee Gabayyoo isaan suuraan isaan afran wal biratti arguun immoo gammachuu addaa ta'e mul'atee jira. Kana keessattis immoo dhimma gara biyyatti imala daayireektarii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Jawaar Mohaammed taasisan irratti isaan dubbatanii turanii haala nageenya isaatis immoo akka eegamu irrattis mariin kaafamee jira. Egaa gaafsan uummanni Oromoo qeerroon bahaa dhihaa bahee dachii sossoosee akka isaan simatan abdii qabna. Tole fantaalee galatoomigaa mee ammallee jidduutti yoo hayyamaa ta'e abdiin akka nu daawwachiisu keessattuu waan isaan ijjanii walitti hin qoosan ati immoo kaampii xiyyeetan Minnesota irraa fudhachuu dhuftee ani immoo dhaqeen Finfinnee irraa sirraa fudha jeeni sun hin oolamne torbee dhufu Jawaar Mohaammed የኦሮሚያው ተወካይ በሚያስደንቅ መንገድ መልእክት አስተላልፈዋል። የሚኒሶታውን ተወካይ ጀዋር ዋሽንግተንን ወክሎ ሎስ አንጀለስን ወክሎ ሲያትልን ወክሎ ኤሪትሪያን ወክሎ ሰላምታ እንዲያቀርብላችሁ ወደዚህ ጋብዘዋለሁ። Kerro Minnesota akkam ooltan fayyaami anamata kudha sadiin asitti sinitti haasayaa ture arra keessummaan bakka jirtutti naasa'u waanuma gabaabduun jaa kunis amna dheeraa deemne nama hedduutti dhabne as geenye karaa dheeraa ummata dilaarra galma kana guute reeffa qeerroo boolla guuteetu asiin gahe. Alaabaa ittiin miidhaydanii gabbaaftanii mul'ifattan tana qeerrootiitu awwaalame. Akkuma Hacaaluun jee qeerroon fi Oromoon biyya hin diine biyya jaaree gimbanyaa akka Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi Ahmed isiniif dhiyeesse. Kanaafuu hoogganoota keenyan pirezidaantii Lammaa Magarsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmediin baga asitti dhuftanii kaambii xiyyata waggaa 13 narraa fudhachuuf deemtanii ani immoo kaambii teessan Finfinnee torban dhufu dhuheetiin fudhadhan jedhan. Dhugumatti hedduu waan namatti tolu aangawoonni mootummaa fi daayireektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dur halaalarraa bifa addaatiin wal ilaalaa turan rakkoon siyaasaa biyyattiidhaa bifa fooyya'aa ta'een waan adeemaa dhufeef walitti dhiheenyi isaanii kun uummata Oromoosis ta'ee hawaasa addunyaa hedduu gammachiisaa jira. Walitti dhufeenyi daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi aangawoota kanaa rakkoo biyyattii baroota dheeraaf wal sahaalaa turan irree ni fura jedhamee abdiin guddaan irratti kennamee jira. Fantaallee kanumaan wal qabatee biyya keessatti tikeetis ta'ee tiishartiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii ittiin jabeessan gurguramaa jira. Fantaallee kunillee haala gaariin deemaa akka jiru
jiru kana cinatti kun gaafatu akkuma takaase keessumattuu OMN erga Finfinneetti handhuun isaa gajjabeeffatee booda koree filachuudhaan koree gaafan sinyo koreen tumsu OMN magaalota Oromiyaa keessatti argaman hundarratti filamaniiti kan jiranii koree kanatu deemee gama baankilee ramadaman yookaan baankii hojii gamtaa Oromiyaatti haa ta'u bakka isaan tansanitti mallaqa san funaanuudhaan galii godha galii santu gara waajjira guddatti kan ol itti waamamni isaa ol kennamu egaa kanarratti gargaarsi yeroo ammaa keessumattuu sooshaal miidiyaa irratti akkuma mul'ataa jiru bakka garaagaraati tumsa OMN'tiif uummanni fedhii guddaa akka qabuu fi keessumattuu har'a waan marsaalee hawaasummaa irratti argine keessaa gargaarsi bal'inaan kan taasifamaa turetti deebina magaalaa Harargee lixa magaalaa Baddeessatii Kumbaha Oromiyaatti baay'inaan kan godhamaa jiru magaalaa Hararitti siifi kan awwataa Fantaalletti deebinaa mee osoo kana keessaan bahin gargaarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti osoo hin cehin waayuma imaltummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif amma gara Finfinneetti taasifamaa jiru kana wal qabate waan tokko akka yaadachiisatti daawwattoota keenya yaadachiisuntu jira jechuudha keessattuu imaltoonni wayita karaa deeman if eeggannoo akka godhan konkolaachiftoonni namoota deeman if eeggannoo akka godhan namoonni wayita karaa deeman akka dhugaatiin dhugne kan jirulleen gorsi akka dabarfamu kallattii hedduun dhaamsanuu dabarsaa jechaa jira jechuudha uummanni egaa shufeeronni namoota oofan amma duras wanta tattaan irratti biyyattii keessatti wayita namni du'ee yookaan awwaalcha dhaqan konkolaataan garagaluun balaan namarra gahaa akka ture daawwachaa turre gammachuu qofa asirratti dabaluudhaaf keessumattuu haalli sakatta'iinsa keessumattuu mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaatii ol hojiin gaheen poolisoonni Oromiyaa hojjetu qabanis ammanatti fakkaata maaliif namoonni kallattii garaagaraatiin gara magaalaa Finfinneetti seenan martuu sakattamuu akka qabanii fi sakattiinsa kanarratti immoo haala nu caalaa yookaan bifa fooyya'aadhaan warroonni nageenya eegsisan itti yaadama jenneeti kan yaadnu kanarrattis immoo muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi Dr. Lammaa Magarsaatis egaa isaan lamaanuu karoora baafatanii akka jiran ni dhagama kanarrattis immoo egaa nagaan oolman kun barri gadaanis ta'e Oromooti barri bara milkiitii nagaan akka hobba'anidha abdiin kan jiru. Tole Fantaallee mee isa kana kanumaan keessa dabarree yoo gara gargaarsatti jeenee akkuma beekamu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii gargaarsi biyya keessa taasifamaa fi jiru waan haala nama ajaa'ibsiisuun haala nama gammachiisuun geggeeffamaa jira magaalonni mormii ummata Oromootiin adda durummaan beekaman keessattuu baha Oromiyaa keessatti dorgommiin cimaan geggeeffamaa jira dorgommiin buusin maallaqaa buufamaa jiru kun akka waan dorgommiin magaalota jidduutti geggeeffamuu fakkaata magaalaan Awwadaay adda durummaan dhugumatti obsi Fantaallee afaan qaba waa'ee Awwadaay kana yeroo kaasu qabaatiin ture diddeetuma afaanitti waa'een Awwadaay yeroo kaafamu hundi keenya qabsoo yaadannaa hundi keenya ilmaan Oromoo dirree sanarratti wareegaman yaadannaa uummanni kun har'aan tana xiiqiin ka'ee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dul halaararraa isaatti bilbilee rakkoo isaa gaafachaa ture qaaman itti dhufuu isatti gammachuudhaan ka'ee birrii miliyoona 2 gumaachee jira. Maal yaadadha seete yeroo jalqabaaf Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif gargaarsi kun taasifamee jiru gargaarsi isaan gana baay'atu kana qofaa miti. Kan rigaardii kana cabsee deemtu jira jechuudha magaalonni tokko keessattuu magaalonni akka Harar Baddeessaa fi akkasuma Galamsoo Bordoddee Ciiroo magaalonni kanneen hundi yeroo ammaan tana gargaarsa bifa adda ta'een godhaa jiru dhugumatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kaleessa mootummaadhaan alatti ukkaamfamaa ture yeroo ammaan tana uummataan akkanatti gargaaramu isaa gaa seenan biyyattii hagamta akka jijjiirama akka jirtu mul'isa wanta egaa kun maal akka ibsu uummanni Oromoodha yoomiyyuu wal bira dhaabbachuudhaaf tokkummaan uummata Oromoo hedduu kana ajaa'ibuudha egaa kana dura maalin dhagee uummanni Oromoo miliyoona 50 namni tokkichoo birrii tokko kenne qarshii miliyoona 50 guyyaa tokkotti walitti qabuun akka danda'amu uummanni Oromoo namni miliyoona 40 guyyaa tokko hoo mallaqa qarshii takka kenne qarshii miliyoona 40 walitti qabuun akka danda'amu mirkaneessaa jechuudha bal'inni uummata Oromoo kutume kana egaa keessumattuu rikardii haaraa odoota Awwadaayin mirqaanni magaalaa Awwadaay irraa qaban hin addaan hin citin Hararitti immoo qarshii miliyoona 5 gumaachoo OMN taasisan kun egaa fuula duraaf abdiin OMN uummata isaa gargaaruu fi tumsuudhaaf hojjechuudhaaf dameelee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii magaalaa Ivan deemee magaalaa mandara keessatti diriirsuu akka danda'uudha kun egaa. Tole egaa Fantaallee galatoomee egaa dhimma keessattuu gargaarsa walitti qabuu kanarratti waa'illee keenya Usmaan Abdulatiif gabaasaa kallattii adda addaatiin baha Oromiyaa irraa isa dhaqqabe irratti waan qindeesse qaba mee innis toora irratti argama isa kana dubbisnaa jechuudha Usmaan Abdulatiif. Tole Usmaan akkuma beekamu biyya keessatti ayyaana Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii geggeeffamaa jiruun cinatti gargaarsi uummataan taasifamaa jiru bifa ho'aadhaan geggeeffamaa jira.
baha Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti gargaarsi uummataa bifa adda ta'een gaggeeffamaa akka jirugaa odeessa kallattii kanaa hordofaa turte. Mee Abdulatiif Usmaan Abdulatiif gargaarsi kun haala akkamiin gaggeeffamaa jira keessattuu magaalota akka Harar amma duras Awwadaay keessatti magaalonni akka Baddeessaaf Bordoddee Baddeessaaf Galamsoo faanis gargaarsa kana godhaa akka jiran gaa oduusaa harkaa qabda. Mee bifa akkamiin gaggeeffamaa jira namoonni ati odeeffatte maal sitti himan Abdulatiif? Tole Badrii fi Fantaalee silachuutu galatoomaadha. Akkuma isin kaaftan bitoota isaa tokko bara 2014 miidiyaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Ameerikaa kaabaa magaalaa Miinesootaatti eega hundeeffamee kaasee hawaasa Oromoo biyyoota gargaraatti argaman irraa deeggarsaa walitti sassaabbachuudhaan kan hojii isaatti fufee arma gahe haala qabatama jiruun jijjiirama biyya keessatti dhufeen yeroo ammaan tanaa wajjira isaa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaatti banachuudhaan hojii gaggeessaatti jira. Kanumarraa ka'uudhaan hawaasni magaalota Oromiyaa garagaraatti argaman sagantaa deeggarsaa wajjirri OMN magaalaa Finfinneetti akka qabataman hundaa'uuf akka dhaabbiidhaan hojii isaa itti fufuuf deeggarsa taasisaati kan isaan jirani. Magaalota fi baadiyyoota Oromiyaa garagaraatti sagantaan deeggarsaa qophaa'uudhaan gargaarsi kan walitti qabamaa jiru. Magaalaa Awwadaatti guyyaa 3 dura sagantaa deeggarsaa qophaa'een jiraattonni abbootiin gadaa akkasuma abbootiin amantii magaalaa Awwadaay waliin ta'uudhaan qarshii miliyoona 2 gumaachaniiti jiranii miidiyaa kanaaf guyyaa irraattis deeggarsi kun magaalotaa fi baadiyyaa hedduutti itti fufee jira. Fakkeenyaaf magaalaa Baatuu fi magaalaa Hoolotaattis itti fufeeti kan jiru odeeffannoo qabnuuni. Guyyaa irraa magaalaa Aanaa Odaa Bultuum godina Harargee Lixaa Aanaa Odaa Bultuum magaalaa Baddeessaa fi magaalaa Ciroottis deeggarsi kun bifa owaadhaan itti fufeeti jira. Magaalaa Baddeessaatti qarshii 800 jiraattonni magaalaa Baddeessaa gumaachaniiti jiranii. Magaalaa Harriittis deeggarsi kun galma Calanqootti galma guddicha magaalattiin qabdurti jiraattonni bahuudhaan ganamarraa kaasee hanga guyyaa walakkaatti deeggarsa arjoomaniin qarshii miliyoona 5 walitti qabuu danda'aniiti jiranii. Waan nama ajaa'ibu sagantaa galma Calanqootti magaalaa Harriitti gaggeeffame kanarratti suuraan abbaa Oromoo xiinxalaa siyaasaa fi Daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohaammed miliyoona takkatti qeerroo ganda meeshinii fi araattanyaatiin kan fudhatamte ta'uudha. Maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork magaalota adda addaattis fakkeenyaaf magaalaa Dadaritti guyyaa kaleessaa deeggarsi bifa owaadhaan gaggeeffamaa ooluus nutti himaniiti jiranii. Waan nama ajaa'ibu magaalaa Dadaritti waajjirri aadaa fi turizimii magaalatti sagantaa meeshaa aadaa caalbaasii sagantaa deeggarsaa irratti meeshaa aadaa dhihaatte qarshii 25,000 biteeti kan inni jirugaa kuni qabatamatti wanni nama agarsiisu hawaasni hammam miidiyaan kun biyya keessatti deebi'ee hojii boonsaa akka inni hojjetuuf tumsa isaan taasisaa jiranii fi hojjettoonni miidiyaatis hojjettoonni waajjira mootummaattis hammam miidiyaa kana miidiyaan kun akka biyya keessatti deebi'ee hojii hojjetuuf fedhii isaan qaban kan mul'isu. Jiraattonni magaalattii garagaraattis miidiyaan kun qabatamatti magaalaa isaanii keessatti waajjira akka banatuuf hawwii qaban ibsataati kan isaan jiranii maddeen kana nuuf ibsan Badri. Tole Usmaan hedduu galatoomi odeessaa kallattii hedduun nu dhaqqabaa jiru gara fuula durattis hordoftee daawwattoota keenya biraan akka geessuun abdaddaa irraa ulfaadhu Usmaan. Galatooma isinis. Tole egaa Usmaanis haa ulfaatu keessumattuu waan Usmaan kaase keessaa egaa caalbaasiin suuraa daayirektarii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohaammed qarshii miliyoona 1 gurguramuun biyyattii keessatti egaa seenaa jalqabaa ta'uudhaan egaa caalbaasii suuraa tokkootiin qarshii miliyoona 1 funaanuun baratti dandamedha jechuudha. Hayyuu fi abbatu jabeeffata abbatu tiifata kan jennis kanuma beekamaa wal qabatee egaa dhimma gargaarsa irratti wal qabatee tokko keessaa ijoo guddaa ta'uudhaan kan kaafame harmeen Oromiyaa takka kan ofiifuu jireenyitti ulfaataa tan teessee kadhattee ofii jiraattu waan kadhattee argatturraa kan uummanni naannichaatis beeku mallaqa qarshii 10 tumsa OMN'tiif gumaachite. Tumsa isii kanas immoo namoonni waan beekaniif mallaqa kanarraa fuudhanii kan biroo walitti qabanii qarshii 500 gaafa kennaniif haay 500 kanallee barbaadu jettee diddee jaalalaa fi tumsa OMN irraa qabdu ofii garaa agabdee sabbataan garaa hidhattee OMN tumsa akka gootedha. Kun egaa waan mil'annee fi waan hedduu taajjabnee fi hedduu waan nama gammachiisa fi uummanni ofiifis hoo rakkate hagam jaalala akka miidiyaa kanaa qabu kan mul'isuudha argisiisa. Sirriidha Fantaalee akkuma tuu kaaste egaa
tiishartiin Oromiyaa suuraan Daayireektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Johaar Mahammad akkasitti gurguramuun uummanni kun hagam takka akka obbo Johaar jaalatu kan agarsiisuu fi akkasuma immoo tokkummaan Oromoo jaalalti Oromoon hayyoota isaaniitiif qabdu kan keessatti calaqqise jechuu dandeenya. Akkuma tuqaaste dhugumatti dubartiin harka qalleettiin sun qarshii 10 kennitee namoonni gaddanii fi deebitee waan namoonni walitti qabaniif 500,000 ammallee kunillee inumaa wayyaadha Oromiyaaf haa ta'u Oromoof haa ta'u jettee gumaachuu isii waan hedduu nama ajaa'ibsiisu kana qofaa miti fantaalle daa'imni tokko saantimii takka qaba saantimii takkitiin keessa gad darbee jedhan jechuudha. Egaa kun waanuma dhugumatti yaani akkamitti akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii gara fuula duratti gaa biyyattii keessatti hojii isaa geggeessu kan nagaa qormaata cimaadha jechuudha. Kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii homma asirraa haa jechuudha jireenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kan biyya keessaa kanaaf dirqamni ulfaatan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irra jiru gaa uummata kana walqixa tajaajiluu fi Telebadri gaa sa'aatiin keenyas nu jala adeemaa jira gaa tumsii fi gargaarsi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii keessumattuu baha Oromiyaatti fakkeenyummaadhaan jalqabe kun har'aa akka Usmaan Roof nutti himaa turetti bahatuttis bakka garaagarattis geggeeffamaa jira. Haa ta'u gaa lixa Oromiyaattis kibba lixa Shawaattis Shawaa guutuu akka babal'atu hanga Booranaa Gujitti akka babal'atu abdiidhaan eegaa jirra. Egaa eenyutu wal dorgommiidhaan riikardii tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kan har'aa kan kaleessa kan awwadaa irraa magaalaa Harartu fooyyesse kan magaalaa Harar irra tarii boru Naqamte fooyyesse yookaan Dambidoollo fooyyessa yookaan Adaamat fooyyessa jedhamee kan eegamaa jiru gaafa akkasitti taafufuu jenna asumaan gara ajandaa keenya lammaffaatti tarkaanfanne gara gola buuti jenna. Tole fantaalle gaa ajandaan keenya inni afuraffaa fi inni xumuraa rakkoo baqattoota Oromoo Jibuutii fi Sudaan keessatti argaman egaa akkuma hundi keenya gabaasaa turre rakkoon baqattoota Oromoo Jibuutii keessatti argaman yeroo ammaan tana akka malee dabalee jira. Rakkoon baqattootaa kun akkuma hundi keenya gabaasaa turre fantaalle erga televizyiinii saat video sobaa qindaa'aa ta'e akka waan Oromoon biyya keessatti namoota fixxee fakkeessanii tamsaaseen booda baqattoota irratti hammaachuu baqattoonni gara sirraa dubbifne yeroo gargaritti nutti himan namoonni gareen ijaaramanii isin uummata gara jabeessaa isin biyya keessatti namoota keenya fixxan jedhanii gandeen keessa yaa'uun ijoollee keenya akka malee tumaa jiru akka malee saamaa jiru gara humnoota mootummaatiinis baqattoonni qabamanii hidhamaa akka jiran erga hidhamte immoo nyaanni gahaan hin jiru mana hidhaa keessattuu Lagaarii fi Gabooddee jedhamu keessatti baqattoonni akka malee hubamaa akka jiran irra deddeebiin dubbataa jiran rakkoo kana gara imbaasiitti fudhatulleef haga ammaan tana carraan arganne jechuudha baqattoonni gara mootummaa Itoophiyaatiinis lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessatti rakkataa jiran kanaaf dirmannaan godhameef tokkollee hin jiru baqattoonni hidhaman sun nyaata malee ruuza gogaa nu nyaachisanii bishaan waa dhugnee deebinee manneen ijaarsisan jechuudha manneen ijaarsisan akkuma beekamu gaa baqattoonni Oromoodhaa rakkachuun uummata Oromootiif haarayaa miti uummanni Oromoo hanga naannoo Sumaalee biyyattii bira jirtu keessaa boqqee gara biyya ofiitti deebi'utti ga'eera anis dhimma kanatti dhiheenyaan bilbilee oduuwwan garaagaraa hojjechuudhaan hojjetaatiin ture keessumattuu baqattoonni Jibuutii yeroo ammaa iyyanni isaan gara imbaasiitti godhatanis deebiin arganne keessumattuu amma maaltu adda ta'e erga nuti dhokannee manatti ol deebine boodallee mana nurratti tumaa jiranii akka fakkeenyatti kanan kaasu immoo asuma keessa ijaaramanii gareen saaminsa geggeessu akka uumameedha egaa biyyattii keessatti sababa booroo nageenya isaaniitiin wal qabatee gareen saaminsa geggeessu nama karaa deemu eegee saamu lammaffaan immoo rakkoon isaanii guddaan gaafa isaan gara biyya ofiitti deebi'uudha gara buufata makiinaatti konkolaataatti imalanis immoo meeshaa isaan qabatanii imalan nu harkaa saamu garri biyyatti deebi'uu hin dhabne kanaaf immoo iyyannaan keenya guddaan kana qofaaf fantaallee ijoolleen yeroo keessattuu ijoolleen gara Harar yeroo deeman Somaaliyaa keessa banu bulchiinsa naannoo Somaaliyaa keessa bayaniiti galuu haratti miidhaaleen garaagaraa isaan dhaqqabaa akka jirudha ijoolleen gara Walloo galanis akkasuma Afaar keessa waan badiif rakkoon daangaa Oromiyaa fi Afaar gidduutti geggeeffamus baqattoota irraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira jechuudha amma duras baqattoonni karatti akka ajjeefamaa turan gabaasaa turre egaa rakkoon kun sadarkaa mootummaatti dubbatamee rakkoon baqattoota Oromoo Jibuutii kun akka furamu qaamonni mootummaa sagantaa kana hordofan irratti akka hojjetan abdii qabna fantaallee tokko akka fakkeenyatti badee kanatti si dabaluu barbaadu gaafan hordofin taasise keessatti egaa namoonni miidhaman mana yaalatti dhaqanii miidhamuu wal'aanamuun carraan isaa akka dhiphate keessumatti namoonni rukutaman kaleessa fakkeenyaaf bakka ayyawallee maal maqaa isaatu hoo yaadatate Ayaablee bakka jedhamutti nama tokko mataa keessa dhahanii namoonni kun immoo gara mana yaalatti gaafa geeffaman tajaajilli wal'aansaa isaaniif kennamu isaan nama uummata keenya biyya keenyatti fixeyyanii hanga warri tajaajila kennu isaan lagachuutti dhaqqabuudha kun egaa hedduu jireenya achi keessatti isaan jiraataa jiraniif hedduu yaaddessaa egaa mootummaan Jibuutii akkuma beekamu seera idil addunyaa cabsuun baqattoonni seeraan ala biyya keenya keessa jiraatan sababa jiruun kan seeraan ala jiraatus kan seeraan jiraatus kan waraqaa UNHCR qabanillee
qabanii yeroo isaan dararan yookaan hidhantuu mul'ataa ture seera jala addunyaa cabsuun baqattoota fedhii isaaniitiin ala gara biyyatti deebisuu maqaa raafajuun yeroo garagaratti dur irraa kaasee Jibuutii keessatti waanuma beekamaadha. Ilmaan Oromoo kumaantamaan lakkaaman jidduu tanatti yeroo isaanii akka malee jalaa balleessan kaan mana hidhatti dararaa jiru. Egaa kana qofaa miti gara Suudaan yoo as qaxxaamurres rakkoon baqattoota Oromoo isuma wal fakkaatu keessattuu baqattoonni Oromoo Suudaan baha Suudaan mooraa baqattootaa Shagaraab jedhamtu keessatti argaman rakkoo nageenyatii fi jireenya akka qaban nutti himaa jiru. Baqattoonni kun dhimmi isaanii dagatamee UNHCR jechuudha keezin isaanii dagatamee baroota dheeraaf achi keessa akka turan yeroo garagaratti dubbataa jiranii haalli amma biyya keessatti mudate kun akka gara fedhiidhaan gara biyya isaanii deebi'an waan isaan kakaaseef kanallee iyyannee kanalleef gara ji'a sadiif deddeebinee UNHCR deema humna tikaa bira dhaqaan hin jettu humni tikaa immoo UNHCR irraa fixadhaan huyyaa jechuudhaan jidduu tana nu deddeebisanii yeroo nurraa guban jechuudhaan Oromiyaa miidiyaa kunis egaa Sudaan keessatti warri mooraa Shagaraab keessatti argaman baqattoonni yeroo hedduu gabaasaa turre jira rakkoo baqattoota Sudaan irra gahaa ture akkasumas gabaasaa turre. Egaa wanni guddaan amma mul'ataa jiru isaan fedhiidhaan gara biyyatti deebi'uudhaaf haalli mijeeffamuu dhabuudha. Kanarratti egaa imbaasiin Itoophiyaa ammas achitti argamu immoo maalirra akka jirudha komiin isaan qaban iyyannee wanti nuuf filatame hin jiru. Duraan keezii keenya jala deemannee carraa biyya sadaffaatiin gara biyya biraatti imaluu ture gaaffiin keenya. Amma immoo tasgabbii fi nageenya biyya keessatti uumametti amannee biyya teenyatti galuu dhabuun rakkoo nuti ta'edha. Egaa hundi baqattoota tiimiiwwan kun baqattoonni fedhiidhaan gara biyyaa galuu barbaadantu jira. Hidhamtoonni immoo ammallee biyyattii keessatti nageenyi bu'ayyaamu kun ittiin amanneetu jira. Egaa kun gara imbaasiinis ta'ee gara mootummaatiin rakkoon baqattootaa kun laalamee akka furamu akkasuma immoo UNHCR illeen rakkoo baqattoota kana akka ilaaltee furtu egaa nutis asumaan dhaamsa keenya dabarsina. Kan biraa baqattoonni gara imbaasii dhufuuf lafti baay'ee fagoodha. Mooraan Shagaraab jedhamtu sun gara daangaa Itoophiyaa fi Eertiraatti dhiyoodha jechuudha. Guyyaa tokko deemtu malee Suudaan dhufuu hin dandeessu konkolaataan achirraa kaatee Suudaan magaalaa guddoo Kaartuum magaalaa guddoo dhufuudhaaf waraqaa hayyamaa si feesisaa waraqaan ammoo xalayaan maandeet ID kaardiin ijoolleen qabdu tan mooraa ala isaan baasuu miti jechuudha. Baaniitu dalagachuu hin danda'an wanni biraatu haafuu jechuudha. Gara jireenyatiinis akkasitti miidhamaa jiran namoonni achi keessa jiran ammoo dubartoota daa'immanii fi akkasuma immoo manguddoota yeroo dheeraaf qabsoo keessa turan keessattuu namoonni hedduun gara Eertira irraa dhufanii achi keessa jiran akka jirantu himamaa jira. Namoonni sun namoota umriin deemanii fi gargaarsa fedhan akka tan baqattoonni irra deddeebiin nutti himanii jiranii gaa uummanni Oromoo baqattoota Oromoo Suudaan mooraa Shagaraab keessa jiru qunnamtanii akka gargaartan keessattuu namoota qabsoorra turan achi keessatti umrii isaanii manguddummaatti siqee jiru gargaaruun dirqama waan ta'eef lammiilee san akka gargaartan jenna. Egaa fantaallee gara goolaburra keenya qophiin keenyas egaa al tokkos mataa walitti qabuudhaaf egaa jalqabarraa ishuun nuti irratti mari'achaa turre keessumattuu tumsa OMN biyya keessatti godhamaa jiru gaafa hagayya ja'a 2018 OMN damee Finfinnee dhaabbifa haaraan haala ho'aadhaan akka eebbifamu kanaafis immoo xiinxalaan siyaasaa fi daayireekteriin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gara biyyatti imalaa akka jiran isaan dura immoo haaldureewwan garaagaraa mijeessuudhaaf immoo qaamonni OMN birootis imalanii Finfinnee dhaqqabanii akka jiran kanarratti immoo magaalattii Oromiyaa keessaa immoo gargaarsi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif haala ho'aa ta'een taasifamaa akka jiru qeerroleen Oromiyaa bahaa kaabaa kibbaa dhihaa lixaa kuuwwan immoo miilan imala isaanii gara magaalaa Finfinneetti suuraa daayireektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed qabatanii imalaa akka jiran egaa haalli biyyattii keessatti deemu immoo nageenyaan tasgabbiin akka goolamuuf immoo gama mootummaatiinis dubbachaa akka turan qondaaltonni mootummaa olaanoon keessumattuu warroonni akka hooggantoonni biyyaatis Piraayim Ministeeriin muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii fi Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaas erga Minisoota irraa gara biyyatti deebi'anii booda dhufaatii obbo Jawaar Mohaammed akka dubbatanidha walumaa galatti kan konkuluuf goone. Kana gamal mariin gaazexeessota keenya irraa kana fakkaata walitti cuunfinee lafa goone. Egaa fantaallee mariin keenya asuma irratti raawwatee jira gaa uummanni Oromoo keessa fi alatti argamu gaa ayyaana kana yookaan eebba kana si'aayinaan eegaa jira eebbi kun nagaan akka xumuuramu nutillee asumaan hawwina aangawoonni mootummaa achirratti inni argamu dargaggoonni qeeroon Oromiyaa naamusa eeguudhaan akkasuma immoo yoo itti gara galma kanaa dhufan uummattoota sabaaf sablammoota kaan irratti dhiibbaa akka hin goone egaa asumaan dhaamsa keenya dabarsina yeroo deemanillee yeroo baay'atanii deemanillee beektaa namni waa'ee kanaa hin beekne ni rifata suutumatti itti hubachiisuuf akkasuma immoo sabaaf sablammoonni keessattuu uummanni Finfinnee kun uummata waa'ee Oromoo kana baay'ee hin beekne jechuudha waan ta'eef suutatti namoota baadiyyaarraa yookaan immoo magaalarraa gara magaalaa seenan kana tuuftanii waan biraas itti fakkaata
isaa yoo hin qaban ta'e jechuudha. Kanaaf kanarratti qeeruun dammaqinaan if eeggannoodhaan osoo lammiilee kaan itti bu'iin osoo lammiilee kaan hin rifachiisin gara galma isaanii seenanii egaa sirna eebbaa kanarratti akka argaman asumaan dhaamsa keenya dabarsina. Kun egaa uummata Oromoo qofaaf miti sabaa fi sablammoonni biyyattiitis Oromiyaa miidiyaa niitoork humna qeerroo jaaree cimsee sagalee ta'uudhaan jijjiirama biyyattii keessatti ceefamaa dhufe kun gammachuu guutuu biyyattii lammiilee Itoophiyaa akka ta'u amannaa. Tole daawwattoota keenya gabariin gaazexeessota har'aaf haga gaggeessaa ture kanan gammaatti nu daawwattanidha. Anis Muhammad Fantaalleeti waa'ee Biyya Yusuf Tawanaji ogeessa kaameraa keenya yeroo hunda dadhabee ifadhe doon jenne gajjee hojjee isin biraan nu gahaa ture Abdii Jamaalis nu biratti argama xumurree jirra fayyaadaa. Ada bajiga ya bashatu dirti gajjachu barte firagan sabantatu Ada bajiga ya bashatu dirti gajjachu barte firagan sabantatu Malo ya bajiga ya bashatu dirti gajjachu barte firagan sabantatu Ada bajiga ya bashatu dirti gajjachu barte firagan sabantatu Ada bajiga ya bashatu dirti gajjachu barte firagan sabantatu Malo ya baye Malo ya buko Bekta kangarako Sitti abdachuko Walirratti duna Gallis walumanu Jalalti kitteda Mali adarani Jarsiloni negu Imma marrachisa Ambarana moji Sinna kakachisa Yabate jarre walittikate Yabate dubbititti jabate Egabe nungalla Aningaltu sinangal Mucayyo gal mishagar Yaadi gal mishagari Tiyadamme